السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بليان كي ينامون نفان ورمو دقيسان هندي خيسان فيديو تيتان أوبسان هنگا دوما دقي فداتي دام ساعة التما هندي خيسان برانا كجيسان أسمان جالالاب خبجان سنغافة چون بربادا دم خون دم جولي منه دا سعود عربية جيزان كيسا جراني دي دولن تون جولي أفرتا ميتوربا وسو تاريبا ديما جراني دلالون نكابي وجي سيران على كسم حشيشة وانا ددا إرتي يعني وسو ديما جراني موتو مان قواماني موتو ما يرو قوامانيتي موتو مان بيساني وان سرت أرغا كانتي maayet maamanno manni amaara jawsana gartee isaantu itti fayyadamu jechuudha. Kanaafi ijoollee tanaaf sagalee akka taatan murtee du'aa nama 47 irraa murteessaniiti. Sanneen keessaa nama lama qalanii ajjeesanii jiran nama 45tu jira. Ijoolleen tun mana hidhaa keessaa barreeffama maqaa isaanii ganda isaanii naannawa kam akka ta'e hunda isaanii naa erganii jiranii. Tokko tokkoon maqaa yaamee isin dhageessisuun hin danda'a. Namoonni ijoolleen tun hanga akaakiyyee hundatti haa maqaan as keessa jiru yoo wal beeytan tarii namoonni isin beeytan yoo jiraatan namni tokko abbaa wal fakkaachuu danda'a garuu akaakiyyee waliin fakkaatu dhaggeeffatanii sagalee akka taataniif asumaan jaalalaaf kabajaan isin gaafadha. Kanneen keessaa ijoolleen Jimmaa nama 6, Harargeen Bahaa nama 9, Harargeen Lixaa nama 7, Arsiin Lixaa nama 7, Arsiin Bahaa nama 6, Baalee nama 5. Okay, dhimmichi dhimma tattamaati jaanii sagalee nutaa yaa ilmaan Oromoodha jechaa jiran sagaleen isaan jaanisi waan biraatii miti nuti ilmaan qabna jireenya keenya jijjiiruuf biyyaa baane sagaleen isin nutaatan murtee du'aa osoon taane haa nu hidhatti haa nu jijjiiramu mootummatti nu iyyaadha yaanni isaanii. Kanaaf namoonni isin beeytan tarii as keessa jiraachuu danda'a yaa Oromootiya sagalee walii haa taanu dhimma kana facaasati hundi keessan akka dandeessanii fi haala dandeessan haala sagalee paawara walirra qabdaniin ijoollee tanaa sagalee taa jechuun barbaada. Namoonni tarii maqaa beeytan gandaa wajjin beeytan dhaggeeffadhaati akka addaan baafattanii gandatti himus dandeessan ijoollee tanaaf du'aayii maatiin isaanii akka godhan akkasuma waan mootummaan godhuu danda'u iyyatanii waan barbaachisaa taanan hiriirallee maan baane hiriira nagayaa bahuun waa badiin qabdu mootummatti akka iyyatan dhaggeeffadhaa shir walii godhaa isin jechuun barbaada. Okay, hundi isaanii maqaan as jira. Hanga ijoollee Amaaraa ga'utti jechuudha. Okay, Kadir Abrahim Qaanqoojaa, Abdulaziz Ahmad Habib, Ali Abdullah Ahmad Ibrahim, Hazim Ahmad Sarcoo Jamal, Muhammad Sultan Gojjam, Fuad Ibrahim Ahmad Muhammad Adam Yusuf Elemo, Muhammad Abdusalam Kawe, wow, Ali Umar Ahmad, Sharif Ibrahim Usso, Murad Yaqub Adam Siyo, maqaan kun hundi walitti dhaabbata. Khalil Qasim Muhammad Umar, Muhammad Abdo Amin Adam, Abdo Yasin Abdurrahman Yusuf, Ibrahim Ahmad Jamal Ahmadi ijoolleen hedduudha hundi isaanii maqaan as keessa jiranii. Ijoollee Amaaraa illee as keessa jira. Ijoolleen Amaaraa Kaasaa Raggoo, Dastaa Girmaa, Jamal Abdoo Hassan Jamal Abdallah, Waluu Nugus Tasfaayee, Mogee Kaasaayee Naggaash. Ijoollee Amaaraati. Inna sagalee namoota hunda sagalee isin yaamuuf isinis akka sagalee kanan dhaggeeffanneen hin beeka. Guutuun isaanii ijoolleen 40 namni nama 30 takka maqaan isaanii na bira jira. Nam 30 takka irraa ijoollee nama 30 takka ijoollee Oromooti. Namni 6 immoo ijoollee Amaaraati. Walumaa gala nama 36 maqaan isaanii na bira jira. Ijoollee tana sagalee tahaa fi akkasuma immoo information isaanii guutuu baasaa yoo jettan ta'e hundi isaanii deebi'ee isin dubbisuun danda'a garuu sagaleen nan geessu viidiyoo itti aanturatti maqaalee nama kanaa namoonni badee dhabamanis hedduu jira waan ta'eef viidiyoo itti aanturatti kan isin waraabuuf tana sheer godhaati maqaa nama kanaa naayamadha jettanii silaa facaasaan hin beeku ani viidiyoo gizeen dalagu sheer godhaa maal godhaa jechuu hin beeku garuu dhimmi kun dhimma lubbuuti dhimmi lubbuudha ammoo nuti namni ala jiru hanga jiru takka tattaafachuu qabna sagalee walii haa taanu sagalee tahaafiin isin hin jaa.